Galatoomii Dr. Loobii galatoomii ila ustaaza kiyya kabajamaa fi jaallatama. Walumaa galatti waa wahii addaan haa baafattu uummanni namni 300 kuni. Namni kuni nama abbaa isaa ijoollummaa isaatiin dhabee hangafa haadha isaatiif maatii hangafaati. Abbaan isaa si Oromoo kanaaf jecha sadarkaa gurri kee dhagahu silaa yoo haadha keetti malee namantu akka amma ati dhageettu kanatti abbaa ofii nama dhabe qabsoo hadhaa kaleessa abboonni teenna tarree waaqoo guutuu keessatti goote. Dhageeffadhu. Haya ilma isaa kanaan akkam jennanu. Kan nuti gartee Sheekaan Roobee fiixaa waaqoo guutuutiin moggaafamuu qaba. Jechi Sheekaan Roobee magaalaa san keessa jedhe jecha dhugaatii fiixaa dhiiraati. Fiixaa akkanumaan bookkiftuu miti warra kaleessa haadhaaf abbaa ofii itti dhabe warra gartee kaleessa dhiiga itti jiise Oromummaa ati itti himuu deemtu jechuu guguddaan Oromummaa beeytu kaati itti himuu deemtu nama abbaa ofii karaa haqaa keessatti dhabe. Sheekaan Roobee nama karaa haqaa keessatti nama ka siin hin malu gootummaan kadhattuu amata 9 kadhaa ofii karaa sirrii keessatti dhabe waan fedhe saba kana yoo gaafate haqa qaba. Ati warri idimee nama gabbartuu fi nama kadhattu Sheekaan Roobeetiin ta'uu daaddaruu hin dandeettu. Sheekaan Roobee jechuun safaaxatti as hin geenne jechuu. Abbaa ofii ijoollummaa isaatiin dhabee akkasittuu abdiin kutannee maatii isaa karaa danda'uun guddisaa maatii isaatii hojjetaa. Diin Rabbii baratee sadarkaa kana gahe akka kee luuxxuu akka keetiitii miti luuxxuu jedhennu. Luuxxuu akka kee asirraa idimee kadhaaf sadaqaaf jilbiiffattee kursii tolfattee jumlaayitii tolfattee jechuu Sheekaan Roobee bar jumlaayitii malee akka kenna kan abbaa. Jumlaayitii hin bareedda haa jedhaniif akkana kaattee jumlaayitii jira. Feemasoonni tunguutuun jumlaayitii kaatti fuula isaanii keessa wanni ifuuf maali beeytanii jumlaayitii kaatan akkanatti gidaararra. Warra jumlaayitii kaatee nama sobuu miti Sheekaan Roobee. Warra gartee waan argee fi waan jiru haqa fudhadhu siin jedhu. Jaalattee jibbitee waan ijaan argeerraa fudhuu siin jechaa jiraa hin fudhatta jechuu. Yoo tarree gootaa keessatti illee galmeessuu feete dura tarree gootaa keessatti ka galmaa'u isa abbee maal seenaa qabame mee warri amma gartee isa qeetu ofii maal seenaa qabda abbaan kee seenaa maalii hojjete bar abbaa isaa irra dhaabbateeti bar Sheekaan Roobee kan mul'ate ifaajii abbaa isaa keessaan argine barnu qalditti miti Sheekaan Roobee kan itti boonnuuf ifaajii abbaan isaa nuuf jecha qabsaa'e isa keessaan argina nuti warri waa hubatee warri seenaa dubbise ati warri homaan beeyne warri gartee nyaatee tumaan dhugee nama illallah la hawla wala quwwata illa billah sila maal argaa liibii nama kuma tokkoo fi la ilaha illallah waa 11 irraa haasa'uu barbaade 11 nu haasa'u waan haaraw la ilaha illallah aboo nama kuma nama guutaayyuu akkasitti dasnu haa jedhu waa 11 waan haaraw la ilaha illallah waan takkaa gurri keen dhagayi maal waan ishee kotaa cabacabaa miti. Mana dubbata. Sagalee kee jira doktor. Jira. Neetworkiin hin jiru iyyuu kellee. Baaliyo. Beera abaare kanallee wayita laabii seenu beera malee hin galchu abaaraman. Nama wanni dubbachuu qabnu Sheekaan Roobee hoteela akkasii keessa fuudha. Hoteela akkasii Sheekaan Roobee dhageeffadhu. Dubbatu dhageeffataarra. Sheekaan Roobee hoteela akkasii iddoo takka itti gammadna garuu doktora keenya wal qusadhaadha wal qusachuun bareeda. Wallaahi an jiruuti irratti takka ni hoteela akkasii illee jiruuti irra argee hin beeku alhamdulillah baga keessa nu bule rabbi haa dabaluu fi
garuu sheekaa roobee xiqqoo isii muudii nu nyaatte akka nama takka addunyaa tanarratti mana hoteela bareeda bultee hin beekne wallaahi billaahi ijoolleen baalee muudii akkasii hin qabdu. Muudii hin taane keessa nu seensiftee dhiisi muudii akkanaa kana dhaabisiin jenna jechuun akka waan nama takkaa hoteela akkasii bulee hin beekne godhatte. Yaa garuu bareeduma haa ta'u garuu nuti ijoolleen teenya jala deemtanii cabacabina. Namni akkuma haala jiruuf jireenyaa kana keessa jireenya wayita jijjiiratu karaa bareedarra dhufa. Karaa bareedarra jira garuu doktorate akka hamzaa ajiin hin godhin. Wannan sitti muguddaan akka hamzaa ajiin hin godhin. Sagalee namaa munaami teekistii namaa gadi hin baasini ati nama guddaadha doktora achumatti shaffanii sheekaa roobee tara gaggeessi. Jedha summaan baaliyyoo yaa. Fitadhee jira. Moodii asirreeffatu. Eenyullee moodii masana asirreeffatu jedhe. Okay. Okay. Amma dhugaadhaa doktorri dubbatanii meeqoo hibannaati qaansira namaarra jira abdii hukume. Dubbiin tabaaliyyoon jedhe tana tuyyuu naa ta'e maali beeyda? Hibanna niitoorkii kiyya na fakkaatte. Sheekaa roobee wanni inni godhe wanta sirriidhaati miti jechaadha. Siigalee akka barbaade ta'uu danda'a bakka barbaade akka barbaadeetti caffaruu danda'a. Garuu ammoo muudiin inni ittiin deemu suni muudii nama dabbaru jechaadha. Siigalee hawaasa akkasii keessaa dhalatee siigalee bakka akkasii sanii dhalatee wanni jechuun isaa suni waan nama dabbaru jechaadha. Siigalee maqaan isaa orjinaalli ammoo sheekaa roobeetii miti kan ittiin beeku asirratti beekaa maqaan isaa orjinaalli Abdullatiif Shuukkeedha. Asumaan quba qabaadha wallaahi qaqoosaati miti jechaadha. Siigalee kanaaf maqaa sheekaa sanillee dhiiseetiniin akka wanniititti akka jiraatu kabajaadhaan asumaan dhaamsa dabarsaaf jechaadhaan obboleessi isaa baaburee wal beekaa. Maqaa qara'ee argate. Muudiin inni ittiin deemu sun bakka muudii nafa uumete. Dhageeffadhu. Wallahi no. Maqaa qara'ee argate. Wallahi Abdullatiif Shuukkeedha akkuma kunoo dhageeffadhu akkuma Mubaarak Baalee jedha dhageeffadhu. Tumaa inni kataanga tumame sareen maraate akkasittiin tuman wallahi cafaqaan kataanga keessatti tumamaa guddate. Doominni nama dhagahuullee miti siigalee. Namni bira jiru dhagaacesitanii gurra guddate waan dhagahuun dhagaaree kalaas. Kanaaf Abdullatiif Shuukkee sirreeffadhu sirriin jirtu. Wallahi osoo waan feete jetteen haga feete yoo tumte nama dhagahuu miti maal osoo hadiidhaan fan akkatte. Kanaaf akkasitti sirreeffadhu jedhaan Abdullatiif Shuukkee. Eno abdii koo dubbatte. Isli guddoo dubbachuu fi miti ani beektaa sheekaa roobee muudii sheekaa jechuun muudii sheekaati waan deemaa jiru fakkaatu. Iskaalaayitiin sun beektaa dhugaa wanni guddaadha. Nama fakkeenya gaafa biyya dhaqee achi bulee tureera beektaa. Gatii 180 jedhu sani xiqqoo isii akka sheekaatitti waan itti dabalan fakkaata. Hin kakatanillee ammallee. Sheekarraa kakuun akkasiillee tole. Wallaahi warabbal kaa'abaa jedhee kakatee xiqqoo sheekaani bakka sanii muudii qoonu dha'ee iskaalaayitii buluun isaanii bareeda. Akka nama hoteelli sun isaanii mallee wayii godhate beektaa sheetichi. Xiqqoo muudii sheekolee tannii waa hataa jiru fakkaata. Osoo xiqqoo uf lallaalee bareeda ture. Ammoo akkasii kakachuulleen hin malu. Santu sanii oltu isaan mala malee nama sanii ol argeera. Fakkeenya amma suudii gaafa deeme umraa gaafa deeme bakka sanii olii bulee malee bakka sanii gadi hin bulle. Iskaalaayitiin ammootu akkasittillee ittiin kakataniillee miti. Keessa ta'anillee akkasii waraabaniillee miti. Dhugaadha. Doolaara 150 hanga 300 400 illee jiraachuu danda'ani jira. Kana yoo kafalte nyaanni firiidha. Akka barbaadde keessa deemtaa sakuriitiidhaan seentaa sun sirriidha garuu sheekaan akkasitti sheeka ta'anii alhamdulillah jechuu qaban bakka tana na fiduu rabbii kiyyaatitti alhamdulillah jedhan malee ni sheekaa roobeen hin jedhan akkasitti muudii qabataniitiin akka nama argiteertaa lafaa miti osoo samii bulaniititti of godhan sun sirrii miti xiqqoo muudii osoo akkasirraa xixiqqeessanii bareedaa ta'an ammootu beekamtii malee amma isaan waan biraatitti hin ajamanii mi'a takkaa shubbisanii kaammus hin jedhisaniif ammootu atillee akka nama dhuunfaatitti osoo hin taane akka waloo maatitti waan kana dhorkaa jirta. Sirrii akka waloo maatitti dhorkuun kan kee sirrii malee akka dhuunfaatitti miti paarsinaal akka miti. Wanni ati fayyadamaa jirtu akka waloo maati. Kanaaf sheekaa roobee osoo ilmi gaarii irraa barachuu dandeenyu gaafa shayin akkana ta'e nuu akkam ta'uu deemna. Nurra laalu iyyuu qabanii bare akka barbaanne yoo taane akka barbaanne yoo haasofne nurra laalu iyyuu qabanii iyyuu gaafa ilmi agana qabu akkas ta'e jechuu barbaade. Kanaaf sheekaa roobee kenna xiqqoosi
backup ubdii bakka deebisan barbaadeeti. Galatoma bakka kanuma akkas. No, hin fixanne yaada kee hin fixanne. Bakka Mubarak si gahaati irraa gadabuunu wanna godhi asli wanna barbaadan linkii hoteela sanii barbaadan samoona biyya bu'eedhaan. Galatomi Dr. Lobi galatomi ila ustaza kiyya kabajamaa fi jaallatama. Walumaa galatti waa wahii addaanaa baafattu ummanni namni dhibbi sadii kuni. Namni kuni nama abbaa isaa ijoollummaa isaatiin dhabee hangafa haadha isaatiif maatii hangafaati. Abbaan isaa si Oromoo kanaaf jecha sadarkaa gurri kee dhagahu silaa yoo haadha keetti malee namantu akka amma ati dhageettu kanatti abbaa ofii nama dhabe qabsoo hadhaa kaleessa abboonni teenna tarree waaqoo guutuu keessatti goote. Dhageeffadhu. Haya ilma isaa kanaan akkam jennanu. Kan nuti gartee Sheekaan Roobee fiixaa waaqoo guutuutiin moggaafamuu qaba. Jechi Sheekaan Roobee magaalaa san keessa jedhe jecha dhugaatii fiixaa dhiiraati. Fiixaa akkanumaan bookkiftuu miti warra kaleessa haadhaaf abbaa ofii itti dhabe warra gartee kaleessa dhiiga itti jiise Oromummaa ati itti himuu deemtu jechuu guguddaan Oromummaa beeytu kaati itti himuu deemtu nama abbaa ofii karaa haqaa keessatti dhabe. Sheekaan Roobee nama karaa haqaa keessatti nama ka siin hin malu gootummaan kadhattuu amata sagal kadhaa ofii karaa sirrii keessatti dhabe waan fedhe saba kana yoo gaafate haqa qaba. Ati warri idimee nama gabbartuu fi nama kadhattu Sheekaan Roobeetiin ta'uu daaddaruu hin dandeettu. Sheekaan Roobee jechuun safaaxatti as hin geenne jechuu. Abbaa ofii ijoollummaa isaatiin dhabee akkasittuu abdiin kutannee maatii isaa karaa danda'uun guddisaa maatii isaatii hojjetaa. Diin rabbii baratee sadarkaa kana gahe akka kee luuxxuu akka keetiitii miti luuxxuu jedhennu. Luuxxuu akka kee asirraa idimee kadhaaf sadaqaaf jilbiiffattee kursii tolfattee jumlaayitii tolfattee jechuu Sheekaan Roobee bar jumlaayitii malee akka kenna kan abbaa. Jumlaayitii hin bareedda haa jedhaniif akkana kaattee jumlaayitii jira. Feemasoonni tunguutuun jumlaayitii kaatti fuula isaanii keessa wanni ifuuf maali beeytanii jumlaayitii kaatan akkanatti gidaararra. Warra jumlaayitii kaatee nama sobuu miti Sheekaan Roobee.